A pair of. A pair of. Afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin a pair of maal jechuudha? A pair of kan jennu yookaan pairiin maal jechuudha? Wanta cimdii tokko jechuudha. Wanta lama ta'eetoo ibsamuu danda'u. Cimdii tokko wanta lama walitti qabamee tokko ta'u. Fakkeenyaaf ni jiraa miti. Fakkeenyaaf wanta akka kaalsii maal maal yoo bitan amma lama garuu tokko jedhama miti. Kophee yoo ta'e kopheen kan luka lamaati garuu tokko jedhama. Cimdiidha jechuudha. Pairii jedha. Pair of kan jennu wanta akkasiiti jechuudha. Fakkeenya yaalaadha. Fakkeenya tokkoffaa I bought a pair of shoes yesterday. I bought a pair of shoes yesterday. Ani kaleessa kophee cimdii tokko bitadhe. Ani kaleessa kophee cimdii tokko bitadhe. A pair of yoo jedhu wanta lama ta'eetoo walitti qabamee garuu tokko jedhamu jechuudha. Fakkeenya lammaffaan I need a pair of shoes. I need a pair of shoes jedha. Ani asirratti socks kan jedhuun sirreessaayi. Ani kaalsii cimdii tokko nin barbaada jedhaa miti kan afaan Oromoo sun. Kan asirratti wanti jedhu immoo I need a pair of socks jedha. Kanaafiyyuu isaan sirreessitu jechuudha. Follow gochuun irraanfatina.